dhufne wardaan natti roodise jechuudha. Wardaa si roodise. Wardaa waa meeqa na goote bishaan danfana na hiixee salsalataan miila kiyya na hiixee mana isii keessa guutuu na dalasiisaa turte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Tanah Rutuf Total Kalimantan Sewu. Bagai jilatan, abnormal kabat terbuka itu biasa kayak dulu. Kalau ini kabat dari rumah dia mah juga. Hille gare gadle kuma nagar tar kuma gorse ture gorsa kiyati sindala gadle. Uno ammalle ki bidda kabati mujha barbadi jirara kuma gadolle dana. Adana ay gun sinja. Wala wanda ko hetu takkane yachi se. Mujha naga idelle biran naga yeti yero manasara mu deme jira bistu bira jira nanjani. Jolle kana wali fitu dia male mujha ko ala kana. Wan garte di ma bisa gabat tu tiba ngare garte kan gorse ti di ma aga patu beti ture. Tiba mungkin agak betul je golok jauh. Bila kita nak kiri sama agak betul golok je tu re. Wad di sama agak betul aja kau. Bukan tu nak iset dia macam tu haram dia macam tu. Khawalin lalu tadi memang ketemu dengan kita kan yang lupa tu ada. Warotang gak channel lah kan habis mati tadi. Video tu like beruran mega ada. Warri gana gama channel nak kayaknya hingga subscribe berada channel lah kan lebih berada pada bisa jadi. Lupa tu ada. Aku mau bikin kamu dia macam letu gorsine mudah na lemne yetu ya gudurat dia mudema wallahi jolle tan rabbu mana tana e gol chawga na magari da na magarte ya ida fille nama wollole wolitte arar samale nama ya hesi senu biti mudah mun wonni kana gol chagere tene te dubbi aneti yo jenne namni dubbi ane ga jallane silaga bater gol chawditi bingol jankon alhamdulillah ane nu bayyira Tinggal tega, ayah sama orang dah beli baru aran ter beli itu tak kenal sering kita gambar juga ulmar yang ada guys ni ada kini video kan keluar nanti, ani kare yang kita ifira ya me bisa, gorse tu re nampis lah, gorse sambodal le, badiran ni dia beli ya tu, wallahi gak aku nama tak kasih ti badi, wani gorse sambodal badi siam jangkul, edal le beef tu beri dia me, wahid tu dah wali mari aja aku Wana sinja cair tunis gafur durat tikka dia makam kata dia man kono video tan raw ne garta me tikka bubule tuma enine stebe na kabe chuda Abraham ti siga be chuda isma debe na kabe man isana gese jolle sano ar kabe mo ni ha akamite la jolle ar kamba ja to kon na fide akasa isma binulle na fisalle kabani tu man isana fidani akasa na me ka wajji gola arti to koji akasi jarti saati na me ka yame man isatti man khiyatti akasi man isana fidan Akasi roro hedduurra ga'ee jechuudha amma alhamdulillah san hunda jalaa beetiin jira ne wardaan natti roodise jechuudha. Wardaa si roodise. Wardaa waa meeqa na goote bishaan danfana na hiixee salsalataan miila kiyya na hiixee mana isii keessa guutuu na dalasiisaa turte garuu ati amma alhamdulillah jazaan durni turtiidha amma harka irratti janii goodan harka deebitee mana kiyya xarasiisuun mala garuu ati namni akkas waa naman godhu alhamdulillah garuu waa hundaafuu guyyaa meeqa garuu baasii takkaaf taa'ee ammaan tana jala badeetin jira gawa hundaafu alhamdulillah baga rabbin nagaan si baase kanarra anillee wannummaan gartee osoon si biraan dhufinillee anin gartee du'aa si godhu ture waan kanumaan du'aa si godhu ture galatooma du'aan taqutte garuu galaanni haa godhu tawliitiif garuu wanni kanaa gartee narra geessetteetillee atilleen hin yaadini mataa kan ka'e ol qabattee jiraataa jechuudha tana boodoo eegama chiibaate garuu isallee garuu hafuura waan hin dhageenye eenyu Golachot. Wala tamman tanaga fuure isaa waan dhageenye nalle dawalaan jiru yaani ga yoo anumti dawalee malee naan dawalle ga hin beekne mala maa beekte ergan dhufe ayye naan dawalle egaa akkuma fiidiyoo irraa agartan ijoolleen wanni jechaa jirtu jechuun waan fuulduratti tola fidaatii miti amma gaamudaan kun jechuun ibidda qabatee gaashuutii qabatee barbaadu jira jaanii wallahi rabbummaan gaa mudaa kana gartee haa baraaruun isiniin jaan Kemudian video saat itu no video warabai di nama tu nanti me saat video warabu di luar kani. Orang guru dia me video warabu tu le beri dah. Nak kerja full tu tu orang guru dia bukan nanti bisa kan nego. Namni le narkong beri dah. Orang lagi muda kan lupa hingga kan kerja tak kaji. Ham tu tak kerana tu nejo. Video sa warabu ni beri tu le video saya kabar deh sih tu. Angkaran tu kan muda kan kerja araf itu bifi. Namni saya tidak tangkot tadi muda kan borsan awalin. Nekat dengan itu nabi kama yang gorsetin bire yame apa gadi kama saga di mas gapat tu dah ini dia nak kali ni kama siga tu orang jadi tu wan di kama gapat cukup
keessarraa kaatee deemu dibdii dubbii aaneeti laa dubbii aaneeti miti. Namni fayyaa aanee barbaadu mucaa kanatti jechuun silaa dubbiin godhu irra mucaan godhu fayyaa aanee silaa barbaade. Aanee jala lagaa alhamdulillah nu fayyee jira galata rabbiiti. Akkuma gartan gaa gololchaa'u ammallee wanni inni dhaamuuf gololchaan gartee bikka takkatti illee ni qabama maaliif yoo itti mucaa kana namni qabee isaan harka kaayesisaa inni gaa akkasinitti tola dalagee akka fayyaa aaneetiif itilleen gaa akkasitti alhamdulillah gartee gololchaa'u kun boqonuu jiraate akkasii mucaa kana nu qabsiisee mucaa kana illee sillee nu siriin nuyi hamtee jennee alhamdulillah inni galata galfatu jirra garuu miidhamni isaa mucarra fidaa jiran akka malee waan barbaachisu mucaan kun hedduu tokko miidhamaa jira ammallee yoo mucaan kun miidhaan guddoo irra dhuftee lubbuusaa baate booda gaafatamuu hin oolamu namni kun ni gaafatama mucaallee akka godhaa jiran gaafa nasumaanuu viidiyoo harkaadhaa. Itti kan ni bonya tu kana. Inni gadi saya jiraate mana sallee kana rakkatu jirti. Wallahi itu takara kaca jirti mucaa kana. Ijalleen harkuu jirtu hammaama keessa gartee shintibeetii keessa dhaqanii akka malee miidhaa jiran. Haa ta'u ilmi namaa ni dogongora. Dogongoree mucaan kun waan godhee haadha manaatii aaneetii obboleettii isaatii waliin ta'anii godhanii deebi'anii garuu mucaa kana akkasitti miidhuun kunis miidhaan kun rabbii biratti illee gartee namni tokko eega badii dalagaa haa gaafatu isa rabbii gaafata qabatan akkuma inni gartee waliidhaaf gorsaan taatus tumichallee tumanii garuu akkasii miidhaa guddoo irra gaggeessuunis booda mucaan kun akkam akka ta'u isaan harka jira gaamma itti ammallee fudhatee ulee tanallee fudhatee akkuma fedhe yoo ta'e booda gaafa isaan harkaa ba'e boonu takka guyyaa tokko boonu man oolamu miidhaa akkamtu dhufaa namni noomaan namaan jaa asumaan isii dhaamsa kana isin dabarsuu barbaadan illee gammanne turre gamu qabeessa mucaa kanaatiif baga nu qabamee alhamdulillah jennee gammadaa turre garuu mucaa kana akka miidhuun kunis boodaaf maal akka nu qabu teessu dubbiin asumaanoo killeen isaa gammachuudhamma isaa gololchaa'u tarrabsaa jiru isaa gartee miidhaadhaan barbaadaa jiru gaafa mucaan inni qabee uummata harka kaaya gadaatuu faa harka kaaya jechuun akkanatti himamu jiraate gartee kun waan inni jechaa jiru harkaadhaa waan inni gololchaa'u miidhuuf arrabsuuf harkaadhaa jechaa jira garuu sanarratti anillee kana jiraan dhaabbadhaa jechuudha filleetu garuu akka gartee miidhaan akka aaneetu daran dhufuuf teessoo irraa usan gorsinee mucaa kana gartee akka inni deemee mucaa kanallee hin miine bira yaanee kan isin miine garsiifnu taatii asumaan dhugaa viidiyoo gabaabaa nama keessatti dhaamsa gartee usuun mucaa bira hin deemnee dhaamsa hanga kanaan isin dhaamsa as ba'e Rabbi jara kan adda ayu gua malu nabi jara bakal kayak seboro lo nanti ada pasti namanya kayak Jeff mau beli jirati mali kau mal tu mal deh kan biaya wani banyak gak kena mikir hayo karena hayo kalau kau biaya be tu hayo dah biaya be mida untuk do karena tahu nanti tiga kali surah pun mami rumah tu mali walau orang karena rawan itu tak kambing wan wah juru biaya nama kayaknya tanah rah kerja wan itu tak heran dia alhamdulillah gak bekerja lagi cukup nu fayan tu gak kabinnya wanni biyyaa barbaada baanes gaaramu rakkatee biyyaa been jiru gaayumaan jijjiira jee biyyaa deemee giseenii fi kanatti biyya namaa keessa wal miidhan maalimee maal jenne irraa dubbanna hordoftoota kiyya gaa isin irraa hin babbaduu yoo isin jajjabeessisan hamilee nuggootan gartee waan silaa deemaa jiru jechuu miidiyaadha jechuu ija waliiti ija uummataati waan horroo gartee namni keenya walirra fidaa jiru fi alagaan nama keenya irra fidaa jirtu haqabannee yeroo irratti isinii dhiyaannu taati jajjabeessaa isinillee nu fana dhaabbadhaadha Takrasi ini jamnya, angka sekantar berarti boleh dia minut. Lagi natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.